Allahu Akbar. Enggak. Bro. Oh jadi nyari. Allahi wa barakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenya arraan tana sagantaa ajaa'ibaa takka qabannee dhiyaannee dhufne. Sagantaan kunis maali yoo jettan akkuma hadiyyaan yookaan sarpiraayisii takka qabnaa obboleessa keenya tokkoof qabna. Obboleessa keenya Ustaaz Ibrahim Abdullaatiif hadiyyaan yookaan sarpiraayisiin ergamee fi dhufee jira jechuudha. Saniif sarpiraayisiin kun alarraa ergamee dhufee nu bira gahee jira. Kana gaa amma nuti maal goona sagantaa afeerraa laaqanaa qabnaa jenneeti isa bilbileetii yaama ni dhufa. Sarpiraayisii asumatti ittiin immoo afeerraa laaqanaa xiyyeetiin isa yaamee fida asumatti sarpiraayisii isa godhaa jechuudha. Sagantaan keenyas kana fakkaata nu faana turaa isiniin jenna. Kanaaf gaamee Dr. Maal dabaltan? Ayyee akkuma beekamu sagantaan keenya akkuma ammaa sitti argaa jirtan kana sagantaa nyaata babbareedaa hoteelatti afeerree arraan kana nyaata akkas gaabbatna har'a hoteela bareedaa si geessina jennee hoteela kana binne akkasuma isa osoo hin tahin obboleessa keenya kan biraa bakka inni jirullee isinitti himu maqaan isaa galu Ustaaz Adil Jaaniin. Isanillee nama lama jechuudha amma inni nama tokko himi anillee nama tokko himi Ustaaz Ibrahimii fi akkasuma Ustaaz Adil Jaamanii jarri qullachuutu sarpiraayisii ajaa'ibaa takka qaban. Sarpiraayisii guddachuu waan xixiqqaa osoo hin taane waan gurguddaa wanta Itoophiyaa keessatti argamu osoo hin taane Itoophiyaan alaan waan dhufee jiru. Itilleen kanaaf sagantaan kun waan sagantaa bareedaa ta'eef akkanatti nyaatas afeerree asirratti ganaa bilbilaan dawwallee isa yaamna. Waan ganaa nuti irra geenyu waan isa goonu sarpiraayisii nuti isa goonu viidiyoo keenya haga dhumatti yoo laaltan waan ajaa'ibaa harkatu dandeessan isin hin jenna. Asumaan nu faana tura nyaatallee egaa ammaan tanaa nyaannu isin hin jennu guutuu gisee nyaata eegalle ammas wajjin nyaannaa isin hin jenna. Maaliif wajjin nyaanna nuun hin jenna kan nuun hin jenna nyaatas booda isin hin jenna wajjin nyaanna nu faana tura isin hin jenna. Kanaaf ammaan tana dawwalleetti yaamna hangasittuu waan irra geenyu walumaan ilaalla. Nu faana turaa isiniin jenna. Kanaaf inshaallah yaamneetiiti dhiyeessinaa jechuudha. Itti dabaluudhaan jira amma itti dabalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hararla hotel magaalaa Hararirraa achitti afeerraa laaqanaaf si qabna nyaata akkuma dhiyeessinetti si yaadannee nyaata kana si dura bismillah jennu daftee kan maan tana laal. Ani biifuu laaqanaa nyaachuu deeman agarsiisa wajiira biifuu seera jiru. Lakki keessan akkasuma dhiisi. Baasii ni qabatne. Akkam Waan nuti arraan tana baasne osoo garte hindu isa kan na dhageeffadhu si dura bismillah jennu akkasuma dafii baajaa qabadhu hottu. maal itti nama jirtu? Lakki nyaata kana irra si dura bismillah jechuun feene nyaata kana afeerra laaqana kana keessa irra ati dhabamuu jechuun yookaan nuti sakalma dhiibne biraa kaan. Ana malee taatu. Ajaa'iba rabbi. Kun kanuma murteen keenyaas kanuma dafi laal dhuftus arra haftus arra laal dhagaa addaan cabe nun godhin siinirraa afaan jabatatti godhumeessan dura. Ustaaz Ibrahim akkuma isin jenne nuti irra sagantaa ajaa'ibaa takka Harallaa Hotel magaalaa Hararitti si qopheeffannee osoo itti qabne arraan tana sarpiraayizii isa godhuu qabna jennee baasii meeqa qaamnee hoteela keessa tattaa'u jirra. Ati obboleessa keenya waan si jaalannuuf arraan tana yoo nurraa hafte immoo akkuma ustaazni isin jeesan dhahaa adda qabe nu godhee isin jenna. Dafii amma bakka jirtu waan jirtu san dhiisi laaqana dhiisi amma dafee qotu. Arti madinanaati. Akka saanan gaara isin irraan hawaasilaa isin maan dhufa inshaallah. Ootu dafi la harkan diganne nuti harkan diganne agga harka dhuftu harkan diganne inni tattaa'u jiru. Waan isaan nu yaamin agaa ta'uu maa dhawinee dacha'uun feenu.
قلت والله لكن عجائبة أنا ما كان لي سيني مغا يون سيني نبي قطع رفتي كم تدا يوقت كمتين ولا هذا أبشر أيرك أيه ده يوقت akkasigaa daawwattoota keenya itti bilbilee dhufu jira amma inni dhufu inshallah nu laal isin agarsiifna amma laal badhaafni kun as keessas hadiyyaa jira yookaan ergaa jechuudha sarpiraayisii kunis ustaas Adilii fi jechuudha kan ergamee dhufe kana keessas akkasuma jira kunis kun akkana walirra kanama tokkooti jechuudha. Kana kunolal akkuma as keessallee kun waan ajaa'iba as keessa jira kuno akkuma kaameeraa keessa agartan arra kuno mushurra fakkaata aruuza fakkaata nu osoo inni firraa waan qabne sarpiraayisii kana isa goone baasii jira kana baanii akkasuma nyaata kanas afeerree asirra agarumatti viidiyoo kan wajjin daawwataa jiran akkas hayyee sagantaan akkuma jennee sagantaa reefuun tana nama lama jennee Ustaaz Ibrahim waan fageenya jiru baay'ee gabaadhu hojjetu jennee ammoo Ustaaz Adil badhaan kun akka isaa qophaa'es quban qabu inni immoo fageenya hin jiru asuma keessa jira ala jira garuu immoo itti dawwallee waamne inni yeroo gabaabaa keessatti dhufa amma asumaan keessatti dawwalu Ustaaz Ibrahim illee dhufu jira isallee asumaan dawwalee akka raaqana kana wajjin nyaannu arraan tan afeerraa akkasii qabnaa jee isallee asumaan itti dawwale Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akkam nagaa Ustaaz jirtu fayyaadha. Alhamdulillah. Baga jiraatan isin jecha arraan tan Ustaaz sagantaa ajaa'ibaa akkasii qabna. Arra laaqana wajjin nyaanna jennee magaalaa Hararlaa hoteelitti nyaata ajaa'ibaa sagantaa ajaa'ibaa qabnee baasii guddaa itti baasnee si'ee guutti jirra ogguma waan kana guutuu dhiyeessine itti dawwallee hagammaan tanaa sarraa turre kanaaf atillee yeroo sitti dawwalletti akka daftee dhuftu abdii qabna ammaan tana osoo hin turre dafiilaa daqiiqaa muraasa qaban siiqanna akka daftee bakka kanatti nu argamtu laaqana harkan dhiqanne haga itti dhuftu jennee si'ee guutti jirra amma akkasii nu argamtu sin jedha. Wallahi hanjamaa miti nulleen amma yoo ganamaan irraa akkasirraa amma warra wayyeenne osoo haga waan qopheessuna san guutuu qopheessinuu jenneeti. Maaliif jenna nama takka gaafa yaamtu waan san proogiraama ergatu murtee nama yaamta malee osoo proogiraama na eegaleen hin yaamtu dulleen proogiraama ammaatan eegallee nyaata san amma dhiyeessine waa hunda amma ajajne amma kana gatteenya akkuma dura gatteenya sirriitti dawwalle. Anillee wanni nama zaagan sitti dawwalee silaa nama biraa taate kana man sitti dawwalee ture garuu abdiin sirraa qaba bakka fadhitti yoo siyaame yoo akka ati dhuftu waa ajajja kiyya ka gootu waan beekuuf amma siyaame dafee qotu zaanaaf. Akkuma argitan kun osallee itti dawwalee jira inni yoo na yaame hindi dafee dhufa. Ammoo sagantaa sarpiraayisii akka qabnu isaan lachuutu ni manne isaan lachuutu arra laaqan hojii nyaannaan akkasuma gisee dhufanillee dhiiroo gaa maal jechuun ni mala isaan nyaatuma faayyaanii dhufanii maal yaa gisee waan kana dhiiroo haruusa jechuun mala viidiyoo keenya gama dhumatti waan ta'uu taa'u ajab jettani kun hundinuu walumaa. Ustaaz Ibrahim dhiyaate fakkaata. Ayyee jala haas. Hello Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dufte? Wanta uno la ara la ulatro dufte mi? Gama gubbaa ol baay'ee. Bakka la asimaan seeni wanta daraja lamma faaratti ol bahe. Daraja lamma faara jirra achitti ol bahe. Ayyee seeni haa. A few moments later. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaluma kanatti agarsiisan kiyaaman. Akkana kaasa takka kan malee taadii miti. Akkuma inni saasni dhufanii jiranii akkam nagaa sarrisan burqaana fayyaa keessanii alhamdulillah gana dhufa sitta hotaadha taa
Kamera untuk itu tadi tahu cerita ni sah. Eh? Kamera untuk itu tadi tahu cerita ni. Walitti nyaata kana kana deesine nyaata bareedaa kana deesine. Akka dirree maashar biyya kusurraan beelan sawan ta'an beelan gargaaru. Ustaz Adilii dhufan. Akkasuma kun ustaaz Adilillee jala nu seenan jiranii hoottaa kana. Keessummoonni keenya hundinuu dhufanii. Baga nagaan dhuftan. Ustaz Adilii bagana. Alhamdulillah. Tata. Akkana kun ogaa irraa. Wadah. Ada kawan dah bersih di rumah kan ada banyak ada. Tahu kan. Boleh udah di kawan Insa. Akkuma jenne gaafa baala makanya duutanne dirraa sagantaa laagan ajaa'iba afiirranne mun ustaaz Adilin kana ustaaz Ibraahimis kun isa kana isa lachuutu nu dhawane jiran ammoo jarri kun warra wajjin sagantaa kana irratti afiiramne irra wajjin laagana nyaatu qabna warra jennee asitti argamneedha sagantaan keenya itti fufaa haga dhumatti viidiyoo keenya nu daawwadhaa jira. Hai ganu yang tengah malah kan anyan. Ustaaz keenya uno akkuma nu duratti agartuu asitti isa kana agartuu kana waan ati gartuu waan akkanatti si bareedutti jiru kana nuti sagantaa laaqana qofaaf si yaafne sitti nimni malee sarpiraayisii irra si qabna barattoota kee ijoollee suutii jiran barattoota kee ara ustaaza keenya sarpiraayisii godhuu qabnaa jedhanii akkanatti sagantaa kana bareedanii nuti argina. Tapha kana kana mandam ni abbalaiso. Frankie dah murugara, amma laaqana biyamne. Amma meetti dubbadhu gaa. Alana nuti beelonni hoteela feerrannee jiru. Memma anyan. Sarpiraayisii siin godha jennee asitti isin dubayoo sinii. Ana moo isa? Moo sadadi. Amma laal amma yoonii faccii haa isinii nu taate ijoolleen si bakka kana irraa suuti irraa isinii goote jenne achi gammaddee gaggabdeennee asuma gammachiitiin akka dhufu jennee asitti himne hono. Anak surprise aja bah kono asit siur dulu nama. Akkasuma maasis Ustaz Adilis. Surprise. Wajjin jirtan isa? Isa sama yang dia never. Ati Si bodoh lah saya never. Subhanallah. Hampir yakwana si wa aja juga bude nan sebaran. Wana kesi iru. Akasimi. Lal kono la. Kana waan kesi iru bodel alla. Kana waan kesi iru bodel alla. Dura nyata ni di. Dura laaqana nyaatanii ti Ustaz Adilis dura laaqana nyaatanii ti achi boodan amaanaan dura geesse kallattiidhaan isin kanninaa jechuudha. Laaqana nyaanna dura laaqana nyaatne. Nyaatu moo dandeenya maata. Amma egaa akkana jaalan barre beelareen ganaa barna keessa wal jirtanne. Nu abana mu bakka. Lekki. Dura nyaanne. Sagantaan nuti si yaamne dura nyaata sanii jennee kana sanii himneere. Maa adira wucca keessarra nutti himtanii. Akkuma kana osoo sitti himin asii sitti himne. Angkong kan nabi shoyi teman. Karena kabalam kana. Lekki. Dura laaqana nyaanne ti achi boodan qalbii takkaan kanas fudhatanii galtanii jechuudha. Uffa. Awa. Surprise. Nyaanna. Dura beelonni Jettanii re. Surprise. Garaa duubatti isin goono haa gammaddaniiti illee nu qoftan garaa beelootan kam taana ree. Ati gammaddee gammachuun hin dingaa qaadatti nabii si jaalataa jennaan beektee qaadatti lafa matuuf ta'e gammachuudha. Magan. Gammachuun nama ajjeefte waan ta'eef. Durbaka nyaachuun bareeda. Akkasitti ilaaluun isin garsiisa. Subhanallah. Nyaatanii isin quufsineeti sanii booda gawaan jennu nuuf beeka gaafa. Akkasitti akka dandamannutti. Laaqana isin doorkee isin kenne waan ta'eef. Bakka aanyannu. Daga fee jettan qabsaadin. Ya aanyannu jetteetu. Aliin keenyaan nu jala deemtan. Kan ana qofa bakka kanan godhin yaa gosa dilis keessa jiraate. Nyaachuun bareedaadha. Nyaanni kun nyaannu gaya kana feetan. Nyaadda eegalaa bakka. Viidiyoo nyaanni illee gisee nyaannu viidiyoo waraabuu qabu. Sama ida aida adeem nyaanni waraabuu qabe. Waraabamuu qabu? Tartiib waraabuu qabu. Akka ajaa'iba. Alla wayin dagalle. Wayin dagalle. Waan Dalam kana tanahnya wajib nyaanni jennee ni. Naadigat. Nuban. Daawwatoo kan. Nuban. Walumaa eegisudha jirtu. Garan. Kalasa janjibe. Wallahi daawwattoota kan jijjiifama isin jechaa tana. Ni Kalasa. beeka maleedha. Kalasa. Wajib nyaanni isin jenna. Abbanaa waan ni jirti. Wanti abbanaa. Achira keeti. Tampa. Ada wat juga ada. Nada. Dia kena.
sagantaa nyaataa xumurree akkuma agartan kun sagantaa nyaataa finnee uteliin illee wajjin nyaannu jenne nurra laatan jennaan sagantaa nyaataa xumurree akkasuma sagantaa sarpiraayisidhaatti deemna amman tana jechuudha. Isaan sagantaa nyaataatti fardiidha xarra nyaata hoteelatti nu affeeranii har'a ulee nyaatuma san nyaanna jedhanii dhufan. Akkasuma gaa nuti illee hamilee isaanii cabsine nyaatuma san nyaachisnee garaa isaa qoobsanii akkuma kun ogaa sagantaa sarpiraayisidhaatti cabu deemna. Ayyee. Ustaz Ibro Dagama, sagantaa. Ustaz Ibro. Subhanallah. Eenyurraan godhadde? Narraa fudhatta wattu ni tajaajila. Kunoo sagantaa madaasa Ibroodha akkuma agartan kana kunoo laal. Namni kan nama amneef Barattuu markaza barii barnootaati. irra taa'isa. Hayyee barattuu markaza barii barnootaatu badhaasa kana gumaache waan inni ta'e egaa Qureeshii jara kana warra markaza barii Fajrul Islam yookaan Fajrul Islam yookaan markaza barii barnoota ustaaz Khiyyaaf hadiyyaa xiqqaatullee haga kana waan naa yaadatu waan akkanaan irraanfanne waan naa yaadatu jettee wallaahi waan bareedaa kana hunda gootee jirti. Isin garuu waan xiqqootte garuu wanni isaan hin dhufnu akkasii jettee miti Itoophiyaan keessatti gabatee miti dhaa himuun taatu. Haa banu dura tana banu malee kanatti kan hin hayyee biyya Suudi Arabiyaa irraa dhufte dhuftee Arabiyaa Suudi Arabiyaa maashaallah Allahu Akbar maashaallah bagi gammadu Ustazul Argara maal yaa apa nama waan inni fadha abada hojan wal amma inni kun dura kun banameetiti kun kan namaa jechuudha apa nama sarratti oli galtanii apa namu bayyee asmas qabibani hayyee Bukutin apa? hayyee Bukutin apa? Ada yang lain. asin mee Akan gabas. Surat. Mbana. Apa bos? Pakatan lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kanas bani masyaallah Allahu Akbar. Saati Fajrul Islam. Allahu Akbar Surah kas. Surah ni kabakas. Surah ni kabak. Sudah isok kap. Dora lah kunis. Ya tabat. Amma itu waktu khadir. Kita tinggal dan menjadi kamuret. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Berasa lama? Berasa lama. Berasa dulu. Iya. Uang kali. gammachuu kana irratti itti dhagahame ibsu kanaaf akka gammaddee jirtu barattuu markaza daawwattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo amaariffaadhaan maal dhiise amaariffaan irraa kute narra jirtinsa akkasii barattuu markaza Fajrul Islam yookiin barii barnoota hadiyyaan sa'aatii Saudi Arabiyaa irraa ergamte sadii lakkami akkasuma mise Amerika astaghfirullah toobadhaa hoo sa'aatii Amerika isin doolaara 500 oli sa'aatii daabaa jechuudha kitaabbaat maashaallah kana fakkaata hayyee hattayaan amma nama barattuu tante taatee barattuu markaza keetii taatee sarpiraayizii yookaan hadiyyaa kana siif ergite kana ija akkamiin ilaaltaa maal jettaan ati hoo gurra birgaadii hin dhagaa abshira akkasitti maashaallah Apa namu? Kanaaf asuma dhaabbata banta isa hundaa'u bakka takka agarreetuma akkasitti du'ee goonaaf. Hojjechuun kun waan jabduu keessa jira kaara keessa. Tanarra jira. Daran jabaadha daran. Waan keessa jiru osoo beekte ati bira dhaabbatu kan inni kumne asumaan qabi. Ana magaraa naadhaa Akka inni kumne. Iroon kumne kam simmintoora. Si qabna. Apa ni dah? Apa namu? Isa tolfaatu. Iya. Surah. Masya Allah. Surah saati. Suuta bani harkuma kee kina sees qabi bani.
Oke. Ini aku sar kemudian. Kanan kan sekarang rasa kan orang bete nih kalau di sana ada. Acmer rasa ka, irai murah ka. Plaster mentu ऊपर रखा बंदा कल्याण डोजिंग का Ando sunatan itu dia sini galcina. Akas kayak sesuatu baru tan. Allahu Akbar. Apa nama? iPhone Galaxy A turbo bisa di 5G. 5G mobile aja. Apa nama? Laptop sih dari apa nih? Allahu Akbar. Enggak. Bro. Oh jadi udah nyari. Subhanallah. Mali wajibnya. Masuk. Akan juga download tadi Ifa masih jangan sekarang hawala tu juduran nunggu deh. download tapi orang kayaknya Perang tu guna garu jenne. Nanti perang kita tu guna wan. Piranki boone malee amma kana laal silkii Galaxy A73 keessa dhufa akka maallaqa biyya tanaatti qarshii 69,9 moomaal taa'ee jechuudha gatiin isiidha. Achi bitamee dhufe garuu laakiin ammoo nuti moobaayila sana keessa baafnee maal goone pirankii irra dalaguudhaaf kun olaala gabara silkii as jirtu taakka lama kanama biraan kumaan dalayne moobaayilli ni jira inshallah ni bakka isinee isin garsiifna bakka isiiti biraankiidha dhiifama nu godhe laalla daawwattoota fuula duratti amma daawwattoota duratti dhiifama nu godhe bayi Amma mobailnya sundu ke bawah jiwa, anin dia mau kata. Mana kira usaha orang kan? Oh, mana juga. amma kan iya Nah, di mana berhasil dekat tak? Di mana berhasil dekat tak? perang ke dua nih Di mana berhasil dekat itu orang? akan sinyal jenne nyari jalan nyari jenne Nyata sini kan kalau besan. Haye. aye amma ko gon amara devine gon ana kuma tije pan azat ya kuma date kal kinam no tije pan Arah di sini saya ada barang lagi. Kata pensil kira madam. Saya dia guys. aliar awas jawa Kalau yang kono aja. Dapat dia bisa. ये था बात है तो नहीं दलगु बनो पर खर्च ना आना फर्स्ट है वन टाइम लगे ना करो जाए लगे awas ना jawa लगे राडी सो गबर राडी सा oh ha ah jela kayak kan betul kasih meter hajara san jela bas itu juga ये था तेरे कैमरा में स्टॉप ही नहीं सब akkasiga daawwattootaa fi hordoftoota keenya firaankii irra dalaynee turre sanii ifama amma kunoo moobaayilli dhugaa sana akkeessi jira jechuudha. Ifama asumatti fuula keessan duratti ifama aanuun jiru asumatti ifama gaafannaa ifama nuuf godhi.
Yoo mobaayilii dhugaa yaade dhiiga mobaayilii masii dhugaa godhan. kunooti. Kunamma dhugaati. Laal ammaati yoo nu amanuu dadhabdallee ifi barattoota kan keewwee amanuu dadhabdaa. Hin dadhabu. Akkas haa ta'u dhiifama nu godhe. Maqaa barattoota keetiin Ingiliziin Ayyaa. Uumaa ta'u. Firaanni milkaa'ee garuu. Mobaayilii dhugaa kanaa as keessa jira kunoo ammaa tana haa banu walumaan ilaallaa jechuudha. hayyee akka reefan tana jennee miti kanaaf dhiifama gaafannee turre illee fuula keessa duratti maaliif jennaan maqaa barattoota isaa dhufne maqaa barattoota isaatiin kijiba dubbatuun hin ta'u barattoonni isaa barattoota dhugaatii barattoota kijiba hin beekne amaanaan isaanii akkuma isaan jaansan wanni nuti reefu jenne waan qaaliidha amman dubbadhu nu duratti banan walsiisaa waan qaaliidha Hayyee. hiikkafate jennee jira Mana kun badhaasa dhugaataaf kijiba ta'uu isaa addaan hin beekne haa ta'u laakiin immoo sababa amantii barattuu markaza barii barnootaatiin banneen laalla kaameraa qaqqabadhaa akka reefu kijiba ta'uu mala fedhe. Kumpaan nama kadugaati. irreeffatanii kan dhugaa ta'u Kumpaan nama kadugaati. Dilli reefu. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. nama kan dhugaa ta'u kijibaati miti Nama akkuma kan reefu tan irreeffachii Dhiiga masii Amma hararan dami. Amma hararan dami. Ahlan wasahlan. Uma syukrani. Hayyakum Allah barattu markaza barii barnootaa maqaa silaa akka gammachuutiin dhawuun fada. Nama itti yaadee waan kana godhe hedduu guddaa maqaa markaza barii barnootaatii fi maqaa saahibban keenyaa warra biraa geenarra dalageetiin galatoomaan isiniin jedha. Akkas inshallah isin lammanuu warri abbaan sa'aatii na badhaases shukran lakum sanillee maqaa markaza barii barnootaatii fi akkasumallee maqaa ustaazaatiin lingalatamaa isiniin jedha. Ayyoo ustaazaatiin nu keessa areeda qabaaf hin jee ammas nurra gabbataadha. Tanaafin jaanis amma abbaa lama baase. Abshira. Hayyee inshallah. ayyee sagantaa keenya akkuma itti Shukran lakum taa'uun hin danda'a. haawuu dandeessu Tahu dandeessa, tahu dandeessa. Rakkoon qabu. Abshira. Akkas inshallah. Maiki. Aya. Amma sagantaan tasaati. Ora sari. uffata banana jala